barnoota har'aatiin lakkoofsota jechuudha. Ingiliffaa akkamitti American accentidhaan akkamitti lakkaa'amu kan sirriitti gadi fageenyaan ilaallu ta'a. Kanaafuu haa jalqabnu. So tokko jechuun one dha. Lama jechuun immoo two, sadii, three, afur, four, shan, five, ja'a, six, torba, seven, saddeet, eight, sagal, nine, kudhan, ten. Lakkoofsota immoo 11 hamma 19 jiran akkamitti egaa American accentidhaan jechuudha. Slightly wantoonni garaagaraa jiru isa kana irratti jechuudha. Wantoonni sirriitti of eeggachuu qabnu jechuudha. Isa sanatti dabarramu. So 11 jechuun 11 jenna. 12 12 sana booddee 12 jenna jechuudha. 13 13 sana booddee teen. Ishee isaan teen osoo hin taane teen. Okay, 13 jenna jechuudha. 14 14 14 15 15 15 16 16 16 17 17 17 18 18 18 19 19 19. Lakkoofsonni mooyyuu 20 hamma 90 jechuudha. Wantoonni sirriitti adda baasuu qabnu yeroo baay'ee gulatti yogguu barannu jechuudha. Amma fakkeenyaaf 20 20 iddoo baay'eetti akkas jedhaniiti kan barsiisanii. Inni sun British accentidhaan almost that's right. Okay, tiisan akkuma tiitti dubbisu British accentidhaan. American accent yoo ta'e garuu tiin suni 20 irratti jechuudha. Pronouncing godhamtu sana booddee 20 jenna. Okay, 20. So 20 jechuun 20 20 jenna. 30 jechuun immoo egaa 30 osoo hin taane 30. Okay, 30 maayinni tiini dubbachiistuu lama jidduutti yookaan immoo dubbifamaa raadhaan booddeetti jechuudha. Raadhaan booddee yogguu dhuftinu gara diitti sagalee diitti kanaafuu 30 jennaa jechuudha. Haaluma saniin tii sagalee di erga jijjiirreen booddee lakkoofsota kaawwanis bifa sanaan lakkoofna jechuudha. Kanaaf 30 jechuun 30, 40 jechuun immoo 40. Okay, 40 akkan jenne 40. Okay, 50 jechuun 50 50. Okay, 50. 60 jechuun immoo 60 60. Okay, 70 jechuun immoo 70 70. Not 70. Okay, be careful. 80 jechuun 80 80. 90 jechuun immoo 90 90 jennaa jechuudha. Haaluma saniin immoo lakkoofsota 21 hamma 29 jiraniif jechuudha. Simply bifa kana fayyadamuudhaan lakkoofna. Fakkeenyaaf 21 jechuun 21 jenna. 21. Okay, so 22 jechuun immoo 22. 25 jechuun immoo 25 25 jenna jechaadha. Haaluma saniin 26 27 jecha 30 jenna jechuudha. 30 gaafa geenyu sana booddee irratti gaafa 31 immoo 31 jenna jechuudha. 33 immoo 33 jenna jechuudha. Okay, 33. 36 immoo 36. Okay, 66 isa kana I think comment irratti naaf barreessaa. Okay, 99 immoo 99 jechuun 99 jechuudha jechuudha. Inni itti aanu 100 jechuun 100 jechuudha. 100 akkanumatti pronounce kan godhamu 100 jenna. 200 jechuun immoo 200. 300 300 400 jecha 900. 1000 jechuun immoo 1000 jenna jechuudha.
thousands jechuun ni danda'ama. Thousands yoo jettan rakkoon qabaatu baay'is jechuudha. So thousand jennaa jechuudha. Thousand jechuun kuma jechuudha. 9,000 jechuun immoo 9,000. Hedduu kana keessatti garuu 2,000 jechuun fakkeenyaaf 2,000, 3,000 jechuun 3,000, okay? 4,000 jechuun immoo 4,000 jecha haaluma saniin 9,000 jennaa jechuudha. Sana booddee 10,000 jechuun immoo 10,000, okay? 10,000 yookaan immoo 10,000 soo jettan rakkoon qabaatu akkuma isiniin jedhisan. Itti aansee immoo 100,000 jechuun immoo 100,000 jenna. 100,000 jechuun 100,000 jechuudha. Miiliyoona tokko jechuun immoo miiliyoona tokko jechuudha. Yookaan 1 miiliyoonis jechuun ni danda'ama jechuudha. Okay, 1,200 jechuun 1,200, okay? Bifuma sanii 1,300 yoo ta'e 1,300 jechuu dandeessu jechuudha. 1,400 yoo ta'e immoo 1,400 jecha haala saniin itti fuftu jechuudha. 1,451 jechuun immoo 1,451, okay? 51. So 10,100 jechuun immoo 10,100 jechuudha. 10,100 jechuudha. 10,555 jechuun immoo 10,555 jechuudha. Kanaaf 55,234 akkasumas immoo 67,542 barreeffamaan yookiin barreeffamaan koomentii irratti naaf barreessaan isiniin jedha. Barnoonni keenya har'aa isa kana fakkaata. Chaanaalii kanaaf haaraa yoo taatan subscribe akkasumas immoo viidiyoon kunis isin fayyadeera yoo ta'e namoota biroo akka qaqqabuuf share gochuu keessan akka hin irraanfanne. Egaa viidiyoo biraatiin ammoo wal agarrutti nagaan ta'a.